Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa hanga jimaataatti galgala keessaa sa'aatii 2 jalqabee hanga sa'aatii 3tti meetir baandii 22, 25 fi 31 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fagoodhaa fi dhiyoodhaa raadiyoon marsaa intarneetii fi saatalaayitii Naayil Saatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hunduu nagaan keenya bakka jirtanitti isin qaqqabu akka mul'atan. Guyyaan har'aa wixata adoolessa 26 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 19 bara 2013. Keessummeessaan keessan har'aa an Bafqaaduu Morodaati. Dhaggeeffattoota keenya waan har'a qabnu isinitti himuu kootiin duratti raadiyoon Sagalee Ameerikaa kutaan afaan Oromoo nama haaraa nutti makame qabna. Gaazexeessaa kana wajjiniin wal isin barsiisa. Akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya Alamaayyoo Qannaan jedhama. Dhaggeeffattoota keenya Alamaayyoo Qannaa gaazexeessaa muuxannoo hedduu qabuudha. Kutaa biyya United States Minnesota irraa isiniif gabaasa. Maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin yeroo gaarii si hawwina. Dhaggeeffattoota keenya amma immoo qophiilee har'aaf qabnu gaggabaabsinee isinitti himna. Magaalee Oromiyaa keessatti hiriirri tumsa raayyaa ittisa biyyaa fi waamamee geggeeffamee jira. Kan torban tokkoof geggeeffamu feestivaaliin Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa Sanbata darbee bakka jaallattoonni ispoortii Minnesootaa fi kutaalee biyyattii garaagaraa irraa dhufan argamanitti jalqabeera. Fiilmiin Mo'aa jedhamu kan afaan Oromootiin hojjetame ifaajjee waggaa 10 booda gidduu kana daawwattootaaf dhiyaatee jira. Kanneenii fi qophiiwwan biraa qabnaati nu wajjiniin tura. Piroodyuusariin tamsaasa har'aa Daan Biraawon, tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduuwwan guyyaa har'aa immoo Jaallannee Gammadaatu isin dhiyeessa. Attam oltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kunoo. Bulchiinsi naannoo Amaaraa dargaggoonni loltoota Tigraay kanneen waraana mootummaa federaalaaf ka bulchiinsa naannoo salganii waraanan irratti akka meeshaa kaasuuf gaafatee jira. Loltoota adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF irratti duulli guddaan waamame kun waraanni Amaaraa akka jedhutti yeroo ammaa bulchiinsa naannoo Amaaraa haleellaa fi wal waraansa baatii 8tiif gaggeeffame akkasumas tasgabbii dhabiinsa Itoophiyaa keessatti babal'isaa jiru jedhee jira. Bulchiinsa naannoo Amaaraa keessa dargaggoota milishoota akkasumas kanneen milishaa hin ta'in kanneen meeshaa waraanaa mootummaa kamiyyuu hidhatan kanneen meeshaa dhuunfaa hidhatan duula waraanaa TPLF irratti gaggeeffamu kanatti akka dabalaman pireezidaantiin bulchiinsa naannoo Amaaraa obbo Aganyoo Tashaagar gaafachuu isaanii miidiyaan mootummaa bulchiinsa naannoo Amaaraa beeksisee jira. Dubbii himaa TPLF Geetaachoo Raddaa kanarratti yaada akka kennan gochuuf yaaliin gaggeeffame hin milkoofne. Pireezidaantiin Tuniisiyaa dilbata kaleessaa mootummaa biyyattii diiguun paarlaamaas hojii akka dhaaban taasisanii jiran. Kunis magaalaalee biyyattii gurguddoo ta'an keessatti uummanni bahee deeggarsa isaa akka ibsu kan taasise yoo ta'u, battalumatti rakkoo siyaasaa hammeessuun mormitoonnis fonqolcha mootummaati jedhanii jiran. Pireezidaantiin Tuniisiyaa Kaa'is Sa'id akka jedhanitti muummicha ministeeraa haaraa waliin aangawoota hojii raawwachiistuu ta'an hundeessuuf yaadaa jiran. Kunis caasaa deemokiraatawaa Tuniisiyaa kan warraaqsa bara 2011 baase hojiirra oolchuuf rakkoo guddaa ta'ee jira. Uummanni hedduun hatattamaan magaalaa galma mootummaa fi magaalaalee kanneen biroo keessatti hiriiruudhaan gammachuusaa kan ibse yoo ta'u, fiingee konkolaataa isaanii afuufuun yeroo warraaqsa biyyattii haala turee fi sana boodas biyyoota hedduu keessatti mormii hordofsiise sana kan nama yaadachiisu ture jedhameera. Ta'us garuu pireezidaantichi mootummaa raafamaa kan Tuniisiyaa irratti tarkaanfii kana fudhachuu fi paarlaamaan akka addaan qoodamu ta'uun kun hangam deeggarsa akka argamsiisuuf hin beekamin jira. Garuu deebii hokkaraan kennamu kamiifiyyuu pireezidaantichi akeekkachiisa kennanii jiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. United States keessatti yeroo vaayirasiin bifa jijjiirratee hatattamaan daddabraa jiru Delta jedhamu keessumaa kutaalee uummanni tallaalii fudhachuu dide keessatti yaaddessaa ta'uu hayyuu gameessi dhukkuboota daariqaa yookaan infekshinii Dr. Anthony Fauci dilbata kaleessaa akeekkachiisanii jiru. Kallattii sirrii ta'erra hin jirru jechuun CNN'if kan ibsan Fauciin uummata Ameerikaa harka 50 kan ta'u hin tallaalamin jira. Kun rakkoodha ofii keenya balaaf saaxilee jirraa jedhan gorsaan sadarkaa olaanaa
ka pireezidaan Baayiden Aantanii Faawuchi. Ganna darbe Yuunaayitid Isteets keessatti namoonni vaayirasii koronaan qabamanii dhukkubsachuun hospitaala ciisanii fi duuti dhaqqabe baay'ee gadi bu'ee ture. Garuu amma kutaalee biyyattii kanneen waa'ee tallaalii shakkii qaban keessatti lakkoofsi namoota dhukkuba COVID-19 qabamanii akkaan dabalaa jira. Tallaalii irratti shakkii jiruu fi yaada mootummaan dhiyeessu irratti dura dhaabbannaa jiruutu jabaatee jira jedhan. Yuunaayitid Isteets keessatti sanbata darbee namoonni 51,000 haaraa vaayirasii koronaan qabamuun isaanii kan gabaafame yoo ta'u, kunis torban lamaan darban keessaa harka 172 dabaluusaa agarsiisaa jedhan Dr. Faawuchiin. Torbanneen dhiyeenya kanaa keessa immoo guyyaa guyyaatti namoonni 250 kan du'an ta'uu dubbataniiru. Faransaay keessatti hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa tallaalii COVID-19 ittisu fudhachuun dirqama akka ta'u akkasumas ragaa kennamu tajaajila hawaasaa keessatti agarsiisuu akka qaban paarlaamaan Faransaay seera raggaasisee jira. Seera ta'ee fudhatamuuf manni murtii heeraa raggaatii kennuu qaba. Biyyattiin weerara vaayirasii marsaa arfaffaan rakkataa yeroo jirtutti kun labsame. Namoonni muuziyeemii daawwatan manneen sinimaa yookaan lafa daakaa bishaanii deeman Faransaay keessatti ragaa tallaalamuu isaanii agarsiisu hin qaban taanaan akkasumas vaayirasichaan akka hin qabamne ragaa qorannoo hin dhiyeessan taanaan akka hin seenne ittisuun gaggeeffamaa akka jiru yoo ta'u, kunis iddoo uummanni itti heddummaatu yookaan sirna ayyaaneffannaa gaggeeffamuttis hojiirra oolaa jira. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden gita isaanii kan Iraaq Mustafaa Al-Kadiimii Waayit Haawus keessatti wiixataarraa simachuuf jiru. Qiyyaafanni marii isaanii hegeree loltoota Yuunaayitid Isteets kanneen Iraaq keessaa irratti fuulleffataa jedhamee eegama. Ministeerri Haajaa Alaa Iraaq Faawud Hussein torban darbe raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti lameenuu waa'ee imala waraana Ameerikaa kanneen Iraaq keessaa kan ilaaleen waliigaltee irra ga'uu jedhamee eegama. Oduun ammaaf qabnu kana. Kan dhaggeeffataa jirtan Waashintan DC irraa kan isinii darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalee Oromiyaa keessatti hiriirri tumsa raayyaa ittisa biyyaa fi waamame geggeeffamee jira. Hiriirri kun magaalaawwan godinaalee 5 keessatti kan geggeeffame yommuu ta'u, jiraattonni hiriira kanatti hirmaatanii tumsa raayyaa ittisaa fi gumaachuu isaanii aangawoonni mootummaa VOA'tti himanii jiran. Dargaggoonni kuma hedduunis miseensa raayyaa ittisa biyyaa ta'uu fi galmaa'uu isaanii aangawoonni dubbatanii jiran. Galmoo Daawiti Arsii Dheeraa irraa gabaasa nu erga qabna. Hiriirri mootummaan naannoo Oromiyaa tumsa raayyaa ittisa biyyaaf jechaan qopheesse jedhe dhuma torbee darbe kana sanbataa fi dilbata magaalota Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamee jira. Akka waajjirri pireezidaantii naannoo ifoomseenii dursa hiriirri kun magaalaa Adaamaa irratti kan gaggeeffame yoo ta'u, hirmaattonni asirratti argamanis deeggarsa raayyaa ittisa biyyaaf qabnaa jedhan dhageessaniin booda biyyoottan alaa dhimma keessoo Itoophiyaa keessa seenuun sirrii miti yaada jedhus dubbatanii jiru. Itti fufees dilbata kaleessaa magaalaawwan Oromiyaa 4 keessatti hiriirri kun gaggeeffamee jira. Hiriira Arsii Asallaatti gaggeeffame irratti jiraattonni godina Arsii hedduun kan argaman yoo ta'an, gumaacha garagaraas raayyaa ittisa biyyaaf kennuu kantiibaan magaalaa Asallaa obbo Gabree Urgeessoo VOA'tti dubbatanii jiru. Abdulkariim Ahmed Arsii lixaa aanaa Xiichoorraa dhufee hiriira kana irratti argame. Ani kan asitti argamee fi gooticha keenya raayyaa ittisa biyyaatiif hiriira deeggarsaa irratti argamu kan raayyaan ittisa biyyaa keenya of kenneet lubbuu ofii qaalii wareegeet biyya tana ijaaruuf biyya tana diigamarraa baraaruuf wal waraansaa jira. Kanaaf ani mootu asitti waan danda'uun waan qabuun duuka dhaabbadheet barbaachisaa ta'e yoo ta'e qaamaanis deemeet keessattuu qaama biyya tana diiguuf yaadu biyyi tun akka hin diigamneef dura dhaabbadheet raayyaa ittisaa keenya deeggaruudhaaf asitti argameera. Alamituu Iminee Gadaa jiraattuu magaalaa Asallaati. Dargaggoon shoorri qabu akka mootummaa tokkootitti biyya keenyaaf dhaabbachuu fi uummata keenya cinaa dhaabbatee hiriiruudha. Nageenya eegsisuudha. Isa kanaadha. Mootummaarraa wanni eegamu waraana gama hundaan ka'u kana akka tasgabbii tokko sirreessuu irraa barbaanna. Kantiibaan magaalaa Asallaa obbo Gabree Urgeessoo deeggarsa gosa adda addaan walitti qabameen dabalata dargaggoonni godinichaa raayyaa ittisa biyyaatti dabalamaniiru jedhan.
Dargaggoonni gara 3,000tti kala'an waliigala godina Arsiitii magaalaa Asallaa irraa jiddu galeessa magaalaa Asallaatti amma kan walitti qabaman magaalaa irraa